Qormaanni kutaa 12ffaa bara kanaa jechuunis bara 2014 tibba dhufu kana kennama. Qormaatichi akka durii mana barumsaa ijoolleen yookaan immoo barattoonni itti barachaa turan keessatti odoo hin ta'in yuunivarsiitiilee adda addaatti kennamu. Akkanumas barattoonni gara yuunivarsiitiilee kana seenaa jiraachuun egaa anuma beekamu qophiin labataarraa sanirratti xiyyeeffata. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa sababa waggoota darban keessa qormaanni hatamaa turee fi ijoolleen deebii walirraa waraabuun babal'achaa deemeef jecha murtee kanarra gahuu beeksise. Akka biyyoolessaatti barattoota 900,000 fi 96,000 ta'antu qormaata baranaa fudhata. Naannoo Tigraay fi bakka walitti bu'iinsi jiru keessatti garuu qormaanni kun kennamaa kan jirres ministerichi beeksiseera. Barattoonni qormaata dura guyyaa 3 yuunivarsiitiiwwan itti ramadaman seenanii akka orienteeshinii jechuunis qajeelfama kennamu irratti hirmaatanii fi qophaa'an beekameera. Haaluma saniin barattoonni kaleessaa qabee yuunivarsiitiiwwan seenatii jiran. Suuraan fuula miidiyaa hawaasummaa ministeera barnootaa irratti maxxanfamu akka agarsiisutti yuunivarsiitiiwwan akka Harammayaa yuunivarsiitii, Jimmaa yuunivarsiitii, Gondarii fi kaan barattoonni hiriiranii sakatta'amanii yeroo seenan agarsiisa. Kaan immoo kaafteeriyaa mana nyaataa yuunivarsiitii keessatti jechuudha. Hooggantoonni yuunivarsiitichaatii fi qaamonni isaan keessummeessisan yeroo isaan simatan mul'isan suurawwan kun. Ani yuunivarsiitii Adaamatti ramadamtee barattuu Mimmii Badhaasoo maatirraa fagaattee bulteen beektu. Ani maatirraallee fagaadheellee bulee hin beeku. Garuu maal godharree waggaa haganaa baratanii qormaata dhabuun illee namatti hin tolu. Garuu amma namoonni baay'een biyya biraarraa waan dhufaniif bakki qara hin deemne kun xiqqoo haarawaa namatti hin ta'uure. Indoon fageenyarra jedhanii turaniyyuu amma immoo haga Adaamatti deebisanii ani uyyuu dura sodaannee turre biyya biraati. Qormaatamtanii kan gara biraa achi dhufu kaasii achi dhaqanuun jedhanii turanii nuti sodaachisanii turanii haa ta'u garuu amma deebi'anii achi deebisanii. Mimmiin dhukkuba asmii akka qabduuf kunis yaaddoo dabalataa isheetti ta'uu dubbatti. Namaallee natti yoo onni jedheetiin jedhe naan jechuun waan natti hin tolle jira na hattifachiisaa funyaan kiyya bakka wanni na jedha amma garuu gahiituma yoo ilaale malee ammas ta'ee. Haala ittiin wanti sun akka bakki sun nama mijaa'aa hin mijaa'u beekee akka addaan baasaree filaa barsiisonni asii namni tokko hin deemanii kan nama biraati bakka biraa irraa dhufanii biqiltoota namni qabu hin jira nyaanni isin ta'uu dhabuu waan danda'uuf hin beekamu namni gaafatanillee waan hin jirre wayi birrii qabadhaa deema wayi ammoo bukkeeta waan goggogaa qopheellee haa ta'u dagatanii hin deemin aboortaa keessan. Uffata keessan kaalisanii wantoolaa fi jechuun waan afattaniif waan uffattan nuun jedhanii kennu himanii. Barataa Saamu'eel immoo magaala Mattuurra'ii achuma yuunivarsiitii Mattuutti waan ramadameef onnatee qophaa'aa jiraachuusaa ibsa. Bareeda ala korrojaa irratti walirraa dhiisuu keenyaaf baay'een gammadaa. Hundumti keenya amma dubbisnee of dandeenye jechuudhaa fi moobaaliin hin galu. Moobaaliin galuu dhiisuun isaa immoo ariifiidha gaariidha. Saamu'eel barattoota fagoorraa dhufaniif haalichi ulfaachuu danda'a. Garuu immoo erga ta'ee qormaata ofiirratti xiyyeeffatanii qophaa'anii obbaafachuutu malaa jedha. Achi keesseenyee fatanaa qabxii gaarii galmeessee ba'uun barbaada. Nyaatatti dhimma qabu. Qabxii gaarii galmeessee ba'uudha fedhiin koo. Karaa biraatiin barattoonni akka qophaa'an maatiinis ijoollee qopheessuu irratti akka hojjetan waltajjiiwwan tibba darbe maatiidhaaf qophaa'e irratti warra hirmaate keessaa Adaamarraa obbo Badhaasoo Dhaabaa akkana jedhan. Haarawaa bara ijoolleen asiin dura qormaanni hatamaa waan tureef qormaata kan akkan hatamneef amma inni guddaan kan balleessuudhaaf ijoolleen qormaata moobaayilaan waan walii erganii namni amma wal baatee akka hin deemneef ijoollee amma. Namni kamtu calalameeti akka namni kan dandeettii qabu akka keessaa bahuu fi kana. Shakkiin jira sodaan jira namni garuu maal godhuu danda'aree anammoo asii Adaamaa waan jiru dhaqullee gidbii san seenuu waan hin danda'amne ni eeggama waan ta'eef maal goona akkuma rabbi isaan godhe haa ta'ani kan. Yaaddoon keessan maal inni? Yaaddoon achuma bulanii achi keessi seennaan waa takka bahuu hin danda'an qormaata fixatanii bahu malee bahuun hin danda'amu jedhan yaaddoon rabbuma kadhanna malee maal goona. Egaan akkuma beekamu bakka qormaata qofa miti yeroon itti qormaanni kennamus anduriirraa barana adda. Duraan waxabajjiitti yeruma barnoonni waarrate ijoolleen qormaata fudhatan. Ganna boqatanii bahanii jechuudha. Barana garuu gannas qormaatumaaf qophaa'aa turanii kun hunduu barattoota irratti dhiibban inni fiduun jiraata.
Bakka qormaataa jijjiiruudhaan walqabatee hoogganaan ministeera barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa guyyaa 3 dura miidiyaa biyya keessatiif ibsa yeroo kennan waan jedhan keessaa ቦታውን ስትቀይሪ ፈታኞቹን ስትቀይሪ የክልል warra qormaata kennuu irratti bobba'an yeroo jijjiirtu hooggantoota naannoo bulchiinsa aanaa kana hunda yeroo jijjiirte kanaan dura isaantu rakkoo uuma jechuudha odoon ta'in amma tokko hamiin akkasii waan tureef jechuu kiyya hulaasan garuu amma tokko hin duuchaa jechuudhaan jedhan Piroofeesar Birhaanuun akkasitti yaallee ji'a tokko boodammoo teenyee dadhabbinni hoo jiraate san immoo hiiknaa jedhan dhiibbaa jijjiiramni bakka qormaataa akkasumas immoo walumaa gala qormaanni akkanaa xinsammuu barattoota irratti qabu laalchisee ogeetti dubbiseera addee Makayaa Ahmed. Qormaatni cinqaa fi yaaddoo namatti buusa kanaanu. Immoo qormaanni akka maatirikii fi ministirii waan akkasii suni amma ijoolleen wanti barbaachisaa ta'u silaa waa maraa walitti qajeelchanii yaaddoo fi cinqii irraa gad buusuudha. Wayita bakka isaan itti taa'an jijjiiran yookiin immoo bakka biraa deemanii nama hin beekne bira deemanii warra biraa achi siqanii waa hedduutu sababa saniin ka'a. Yoo dhugaa dubbanne aadaa keenya keessattis akka jajjabinna mul'isuu qabdan yaada jedhutu jira. Wanti sun immoo bareeda maaliif si qopheessaa waa hedduu keessa si dabarsa. Ijoolleen teenna nuyi adda hin jirtu. Aadaa keenya keessatti jajjabaadhaa deemaa waan kana dalagaa yaadni jedhu hin jira. Ijoolleen gariin waan sana qabattee deemtii jechuudha. Ijoolleen gariin immoo lakkii wanni kun namiidhee ijoolleen jettulleen hin jirti. Haala jiru kanatti haala uumame murtoo darbee jiru kana keessatti maal faa godhuudhaan of qopheessuu danda'an ergaan yookaan gorsii akka ogeettitti qabduuf maali? Ijoolleen tuni wanti isin keessa dabraa jirtu waan guddaadha. Maali wanni guddaan namni waliin wal beekanii waliin deeman wal qabachuu ijoollee waa heelaa wal quba qabaachuu wal suppoortu godhuu waliin haasa'uu nyaata ofii nyaachuu riba ofii argachuu dhugaatii bishaan dhuguu waan akkasiisan hin godhin dura waa yaadanna jechuun hedduu rakkisaadha. Maatiin illee jajjabeessuu ijoollee tana jabaadha akkana ta'a yoo xalayaa barreessuu danda'an taate xalayaa san barreessanii fi kennuu fi akka isaan dubbifatan ho'itachi jiran. Maatiidhaa ergaa dabarsiteetta gaafin keetti aanusa ture itti aansee immoo egaa namoota qormaata kennantu jira qarqaarsa akkamii godhuufi danda'an? Akkanatti fakkaatutti waliin naasuu empatii jettiin faranjiin waliin naasuun hedduu barbaachisaadha. Ijoolleen tuni barattuu ta'uun duratti ilma namaati. Nu hundinuu ilma namaati. Saniifuu ilma namummaa sanii waliin nayaniiti. Yoo balleessaan jiraatellee akka ijoolleen bakka geettu yoo barbaanne bu'aa gaarii akka fiddu yoo barbaanne nyaata gaarii qabanii dhugaatii argatanii reestii argatanii nageenyatu itti dhagayamaa yaadni jedhu sun barbaachisaadha teestii qofaa miti. Qophiin labataanarraa kanumaan xumurameera ani Tiksiti Gammeetii nagahan.